mootummaan federaalaatii fi makkalaakiyaalleen kun akkanuma wajjin jira osuma isaan jidduu bira jiranitti qabeenya namaa zarafuu caccabsuu laal makiinaa kan bolchan kana hunda osoo makkalaakiyaan bira dhaabbattuuti ka qabisa adiidhaa kun hundi ammoo warra san irraa alaabaa Minilik fannifatanii sababa kanaatiin jechuudha qabeenya namaa zarafuudha jiranii jecha takka illee qabeenya namaa bira dabrutti hin jiran waan Oromoodhaan maqaa yaamamaa takka dhiisaan jiran. laali khaysiin akkana gata gartan kun guutuun ilmaan nafxanyootaati mootummaan jala jirtuun illee nafxanyootuma sani kanneen hundi warruma Oromoo cafaquu Oromoo ajjeesuudhaaf qabeenya isaanii saamuudha jirani makkalaakyaa fi federaalillee saamuudha jira jecha wajjin laal qabeenya namaa kaysaan caccabsan an garuu tasuma itti dhiyaachuu natti hin dhiisan qabeenya namaati jecha kaysaan akkana godhan kun guutuun ibidda laalaa kun walaal mana namaa ka ibidda isaan itti kaayan mana Oromoodhaa ta'uuf qofaaf bakka Oromoon itti dalagattu hunda ibiddaa jechaadha kun laal kaachii belbelo kun ibidda qabeenyi kun qabeenya Oromoo waan ta'e qofaaf qabeenya biyyattiiti garuu kan isaan balleessaa jiran mootummaan tun ammoo mootummaa Itoophiyaadhaaf waan dhaabbatte natti hin fakkaatu sabaaf sablammiidhaaf waan dhaabbatte natti hin fakkaatu mootummaan ammaan tana jiru kun mootummaa saba nafxanyootaa qofaaf dhaabbatte beetahuu beenee nuti illeen ilmaan Oromoodhaa bakka jirru kaanee ifirraa qolachuu qabna diina kana diina ifirraa qolachuu qabna laali kunoo ka isaan dhaabanii gubaa jiranillee makiinuma lammii Oromoodhaati laali achi gaditti bakka aarritti namni itti ol ga'e san irratti kan gubataa jiru makiinaa Oromoodhaati laali qabeenya namaati ka isaan gubaa jiran kun bineensi horiyaa kun ammaan tana wanni ol deemaniif isaan waan biraa dhimma biraa osoo hin ta'in Oromoo miidhuuf qofaaf jechaadha akkana wal ga'anii deeman kun saba nagaan taa'u irra jirutti hahaanii isaan badii hojjechaa jiran nuuf dhufu jiran eessatti horuuf jiran boombii haaraati isa boo nuti dubbitti jirra baay'inni Oromollee waan takka waan jiru natti hin fakkaanne bakka kana Oromoon ijoolleen Oromollee hanganumaa jira waraana dheefa kuttee jechaadha ijoolleen Oromoodha mee masginnee isa jira ማን ይሁን የዚህ እንትን ተጠያቂ ባለቤት ማንንም አይጠይቅም ተጠያቂ ብሎ ነገር የለም ያወደ ሰው ቦቆ ያወደ ደሞ ኢንፎርሜሽንም አለ መለቆቆስ ይሄ ፎቅ ነው የገረመኝ እኔ ምንም የማይሰበር ፎቅ ወይ ቆርቆሮ ከጥቅም ውጭ አይደለም
ደግሞ አጥር ላይ ነው ችግራቸው። ሙዝሊም ግልማ 6 ኪሎ ውስጥ ታጭቶ ይሉ